Ilmaan kanaa yaaddu bara obboleettiin kee raftee bultiin gidduu amma furmaatee no. Furmaatee akkam gaa furmaatee hojii of itti malee qabu. Eessi itti furmaatee laala wanni kanaan ta'a. Alhamdulillahi rabbil alamin cimimmuutiin jira beektaa hedduu takka cimimmuutiin jira guyyaa kana deemaatiin oole. Woomu hundaafuu arra guyyaan guyyaa gammachuuti oduu gammachuuti abdii qabnaan galgala kana jechuudha yeroo ammaan tana furmaatee dheeyinee furmaatee gaafuuna daawwattoota kiyya namtichi kun gartee fitinaa hedduudha naqu jira rakkoo hedduudha naqu jira. Gabbeeti hayyee eessi jirtaati? Aboo arma gadi shaara guddaa kanarra gartee gama madarasa hara jira beektaa bakka naannoo moo guddaa kana gadi beektaa maali si barbaadee sin dhabne ati telefoonni keetu cufaadha telefoona keessatti kaabbiin aanaa dawwal. Aboo telefoona kiyya kan nagaa fata rabshaa keessee yeroo nama abdaa telefoona kiyya gurbaan kaam dhugee dhiibar kaaba kanaa ola musaayiba kiyya tokko akka deetii akka gartee gaachii wajjii walqunnamtu jedhee kana bakka. Ayyaa. Awan hin jira maali silaa maaliif na barbaada? Fitinaa abbaa fitinaadha. Aboo yaabboleessa kiyya guyyaa kana deemaa ooleetiin gartee ammaan tana ganda tokko jiraatti gandi saniin bara amma gabbee nama keessaa si dawwal si jalaa kaase si hojjaasuu jira. Ayyee bara amma nama keessaa gabbeetiin si hojjaasuu jiraati maali silaa wanni na barbaaddeef. Aboo wanni si barbaadu famee dhagee yoo amma gartee hanga amsa firnaa kana jijjiirratti jecha lagatee elemeen biraa walamoota dhabeeti amma kana maqaa itti hirtama kophee hirtamee boos si kophaa kophaa barbaadan maali? Maali wanni arraan kophaa na barbaadu tunusi. Beekanii kan jedhi? Aboo karaa guddaa gartee achi karaa gartee biyya ta'e gartee hajaasan gadi mana beektaami? Sanni irraa karaa gartee harka bitaa karaa gartee karaa eessa godhu kana maal hin jedha oo godhatan naan. Fakkaa akkana gadiin bu'an san. Bakka sanaan bifa gartee moo guddaa gartee madarasaa guddaa ni beektaami? Madarasa muka tokko madarasa sambira muka guddaa tokko jire. Aboo anuu siin barbaadu jira guyyaa hanga kanaati. Ati maal fitinummaan dilli ati deemtu wanni kun amma ati maal harkaa qabdi sila karaa si dhufe obsi. Aboo mee waan dhuftee gartee nagaa fattuun okkoo bira akka gartaati. Hayyee. Ammaan dhufa amma. Yalla hayyee. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya arraa waan gammachuutiin isaa abdii gartee egaa guyyaa hanga kana barbaadutti jiru. Amma isaan naa dawwalee abdii nuureedha jechuudha. Waan gammachuutiin isaa abdii yoo qabne. Bakka furmaateedhaas sun dandeenya. Ammoo wanni inni na barbaaduuf tun amma dura naan galle maaliif na barbaada dhiiroo maal fidee dhufee oduu haareen dhufee oduu gammachuuti dhiiroo gammachuu ta'uun dhabduu natti fakkaata ammoo woomu hundaafuu arra guyyaan guyyaa gammachuuti oduu gammachuuti abdii qabnaan galgala kana jechuudha yeroo ammaan tana furmaatee dheeyinee furmaataafuuna daawwattoota kiyya namtichi kun gartee fitinaa hedduudha naqu jira rakkoo hedduudha naqu jira isaachaa gartee gaa nama meeqaan walloolee jawaa deempaalleen gartee shakkiidhana qabanii akka waan akkuma qabuuti akkasuma obboleettii tiyyalleen gartee akkasuma shakkii irraa qabanii wallaahi gaa alhamdulillahi rabbil alamin cimimmuutiin jira beektaa hedduu takka cimimmuutiin jira guyyaa kana deemaatiin oole. Mee usgaa dhaqeetumaan gartee gaa waan irra geenyu mee walumaanuu eeyna inshaallah rabbiin furmaata haafiduu wallaahi hedduu takara kanneen jira daawwattoota keenya namticha kana sagaluma isaatu dhabne shari'aa irratti fayyadame fuudhee biraa darba ta'arra itti fayyadame fuudhee biraa darba jaartii obboleettii tiyya gartee jaartii isaa birallee dhaqeetiin telefoona duritti dawwaluun hunda itti fayyadamaan jiru darbee jira. Akkasii daawwattoota keenya mee nu faana turaadha inshaallah oduu gammachuuti waan bareedaadha furmaatee jirti inshaallah isaarraan gartee gaa harkachuu ni dandeenya akkasii nu faana turaan isin jagaa arra
arra guyyaan gartee guyyaa iidaati warreen gartee du'aayis godhaa turtan egun gorsaa turtan komentii adda addaa nu barreessaa turtan hundi matti keessanuu gartee arra deebisaan teenya du'aayin isin godhaa turtan hangam takka gartee hangan wajji rakkachaa turtan hunda gaa rakkoon san hundi arra gartee furamuuf deemti inshaallah anillee rabbiin gartee gaa namticha kana harka kiyya naqee furmaatee achi baafne anillee rakkoo tana keessaa rabbi na baasuu deema wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin inshaallah gaa walumaanuu eeyna akkasiin faana turaadha hoggaan itti dhaqees akkanumattiin gartee namticha san qabee inshaallah jawaadeedha balloodha akkasumatti gartee firii jaalalaati hunda itti yaamtifne likkii galchin inshaallah hanga harkaa fuunu ittiin dhiibtu. Ashamaa harka fuuni daawwattoota keenya gaa kunoo gartee fakkaan san fakkaatana mukni guddaanis muka kana dhiiroo eessa jira arra gammachuudha fakkaatti iddoon gartee gaa akkasii jireenya inshaallah gaa khayriidha furmaata inshaallah furmaanni gartee furtuu waa hundaati gaani meegaa eessa jira gurbaa kana jala gaddeemeeti ilaala dhiiroo maaliif jiran kunoo gaa naannoo kana jira dhiiroo eessa jira tanuma kaa'oo. Bob Hoka Mario Mala kana gurra pajak ye ati mali sabu ati mana kan nakanye sekur barakko yakonu ti khasi rubeita warri bijar riba na dorte obbaleti ti yakanye site obbalesaki ilman kana yadu bara obbaleti ti rabte bulutin gitu amma formate no formate ne akam kabi khaisi akam ga formate jo fi demalen kapo esi amma bita ho la la wani kananta amma bara akuma na ati waji jirru tu garte no gori jitta male sijaki tu dimi sijaki abdi taji kanaba bidati atnira qabi sinje formate si formate mo formate agarre ko formate mutaan fuudhee miyyoo ilmoo isaarra darbee obboleetti jawaatee gubbaan gadi beeytame maafiyaa sana leencoon darbeeti fuudhee isii mata bu'eessi. Ani gaa ilmoo maganta jeetiin ilmoo isaa jalaa fuudhee ilmoo isaa barbaadu dura. Asitti saba kan dhufuuti. Amma nama nama maal sirraa qaba? Furmaateedha. Sunarra wayyaadha. Amma nama nyaachisiin qabu. Akkam jee? Aboo nama nyaachisiin bu'u. Yookaan furmaateedha hojii natti yookaan ilmoo tan sirraan fuudhaa. Aboo nama nyaachisiin jiru gurgurama. Hayyee akkamitti? Jalaa nyaatee fide boo. Eessa akkam jalaatti? Odoo isa kompaata taanii odoo isaan taanii obboleettiin ta'e tokko. Inni fuudheeti furmaatee bira geessi. Duraanuu ilmoo fuudheeti haadhaa galchee bardoo. Haadha bira obboleettii ta'e bira. Obboleettii bira ikiraan bira. Achiin jalaa fuudhee kan ilmooti jeegatee dhabuun akka gartee ilmaa keenyaatti deebiin jeetiin furmaata ilmooti jaatiif isii qabeessa fide tasiidhaan hin beeku zakkoo geessee beekaa zakkoo gaafatanii fuudhu. Zakkoon akkamitti si dhiisee usi. Anta namtaan fuudhu boo abdi koo fuudhu abdi kootu. Kutee kaakun gurbaani doftoota kiyya abdi fiigaa kutee ani mee ammaan tan akkamiin taame mee ammaas gurbaan kun kunoo ibidda biraa keessa na naqee midhaa daa'imatan yaa obboleessoo haadha jalaa fuudhee fidee yaami fayyaadha akkamsi godhan furmaatee eessa jirti daawwattoota kiyya mee aan amma kamiin ta daawwattootaaf hordoftoota kiyya wallaahi kun akkaan itti jiru na harkaa gurbaan arrallee qadiyyaa biraan na dabbare amma mucaa kana fuudhee mee isaan keessi jawaatee faayoon itti yaame manan dhiisan ammas rakkoo biraa keessa na naqe ana kamaa ta'u daawwattoota kiyya mee kun garuu ammoo wanni gartee viidiyoo kana waraabeef sila amma gartee mucaa tana akkana hanga kana viidiyoo waraabuu baadhee namni na amanus hin jiru namni na dhugoomsus hin jiru ani fiifuu rakkoo ajaa'ibaa keessaan jira isaanii wajji shakkameetiin jira garuu ammoo haqarraa rabbiin gartee kana bane akkaan ta'uun beeku wallaahi rabbummaan gartee furmaataa fiduu ammoo akkanatti abdi jalaa nafu gurbaa kana ammallee jalaa nafu arra gartee gaa hatattamaan kootti geessee daatanan akka nu deema an gartee gaa sababa isaa kanaan gartee furmaatee arra ni baafnaa jeetii yaade kun mucaan tun dhuftee namni isaan barbaadanis gartee furmaatee yoon baane hedduu takka rakkisaadha wallaahi hin beekne akkaan ta'u gartee gaa mee du'aa'ii naa godhaana cinaa dhaabbadhaadha wallaahi ammallee onniin tun akkana dhawna yetti musiibuma akkanaa takkaa keessa seenee hin beeku. Akkasii daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kunoo gaa mucaan irratti darbee kutee amma gaa deemee gartee bakkaan dhaquun qabu hedduu takka rakkisaadha isaanillee gartee amma yoon itti yaame jawaatiin faalleen nan dhiisan kanaaf gartee wallaahi akkaan ta'u qabu gandee ollaa kana kaayetiin dawwalee fi mucaan ta'e gartee harkamteetii kunoo gaa ganda Abdulaziz jirti hoottu fudhi ja'anii akkasii gaa sanboota jala deemeetiin abdi gartee amma asiin gakkute
abdii gartee jala deemee barbaada har'a abdiin dhiisu akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya dhugaan jiru kana har'a Jawaadiin faallee waan fadhanii fudhachuu dandeenye jechuufin isiniin jira. السلام عليكم دريس. وعليكم السلام. أكمل يا بيبي. نجامي. فيارا. فيارا. جدا. نجامي. جدا والله جلسات. أكمل يوم. دائما إذا يوم تنو. أوا الردوف نجار ربي وفين في تيتي. أيه. أكمل يوم فيش ما قبض. نجى والله. ورينيس. فيا. بر روبا جو رومين روبيتي الله خنا جوادي فاد حجي دماشي فاجي. سنين قرتي روب أن قرتي روبا خنا خيس تات جي برو في قال بي إنسان سي دكان خنا تجراني إن شاء الله دكان خنا درجان تسنتم بيت أوني دا روبا ني نمشي قاتي بيتي نفسي دو دائما خنا روبا خنا كيس مالي تيم تيو هذا أبانو إذا قلت لا نجراني ورمجان تجواديتي إيه سجران دو أزجل جران دكان خنا أيه كقولنا نمتين دين جانيتي دكان راوا فلاني والبان جاني قد بيتين قد تكا إفا إكتاب إن شاء الله يعني الشبكة في كنا بشام فرادتي والديبي هاي دعوتو في hordoftoota kiyya akkuma gartanitti mana Abdulaziz Khaayati mucaa gartee amma ichi gabbee amma yoon ichi taa'ee Jawaadee faana dawwalee anaa dhufanii dhiisanii suniifuu gartee gaa mucaa tana ichi Khaayatiin deeme bakka mucaan jirtu gaa itti himeetiin sanbooda isaanis dhufanii haa fuudhanii maaliif jennaan akkaan jeetti dubbadhu qabu ammaan tana wanni kun gartee gaa والله هدوت كنا مريبا هدوت كا والله نما ركشا سنيبو إسان تدولي أكاد فني قدام جات أنا فوران كذا مالي فوتان كا خوبا جتي كنت نما جتي سنيبو جواد فارافين دولا أنا كان تهم قبول بوتيام باشة جورا إسان من إسان أولي متي أرا أنا هو جو بكاب دي قدام نمني بكابو سني سلاتو ماني سنيبو أندرو بوتياو سداد تيموجا قاعدة أبدا إسرائيل جيم إن شاء الله نه جواد يفين دولا Diro kau maja diro. Hello, salam alaikum. Akam jawade. Payare di kita bibi. Jira warana mamera. مامي صدق عبدي وبريز جالتو يا هو أكتو تيريتا أرى عبدي ندو في جانار كابابتي عبد ما صدق يا خاو خيان أماس أكما قرتي إتي بدنا نكو بربادا والله أنا أدوتك قربان كرقو أدانا أنا كجرا جوادي خي أكاسم مجاهد به عائشة في ديرو به عائشة سرام فودو هنگا کرتے فرماتے في الدون جيني أكاسم بر مجانا رد دربي بابته بيتا أكادتين عائشة خانو غنت عبدالعزيز خانان خاي خاني بيتام عبدالعزيز مغين خانا أنا رد دربي في جوا فرماتي وفي الجمال ينفود جاني أكملت تيجي كرتة باتي رفتين جان خايتي جاكور أنو واللولتين كرتة مجان بليتي تي أبي جتي سانين كرتة يصير رافودتين في ده أكا كرتة المونتيا ilmoo tana geessee fi anis akka ilmoon tiyana raantu qabnee jechuudhaafin fide geebe isaas kanii silaa qabu mucaa narratti darbee kutee mucaa dhiisee isa jala fiiguudhaas naan taane. Wallahi mucaa fidee narratti darbee na biraa kute xiyyaa raamatan qabuuti dhuguma jirtuun sitti himuuf jiraa beeyta silaa waanan dhugoomsitu. Mana Abdulaziz. Kan madrasa biraa kana akkasiiti gaa mucaanichi jirtiiti inshallah hataanis walumaan fala barbaadna furmaateen zakkoon fuudhee bakka irraa jijjiiree je anuu bakka isin jirtun beeku achumaan jira yalla ayyee kotta Furmaten injirtu, furmaten injirtu. Ayye.
Wallaahi. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya gaachinne eeginaan jaanii ayyoon asitti eeginaa hundi isanii beeyta. An lubbuu tiyyaan baasa wallaahi kiyyaan akka malee na godheerra waan addaan namute mucaachi dhaqanii haa fudhatanii an ammoo lubbuu tiyyaan baasa abdii karaa inni irra kutee arga inshaallah faana deemeetiin bakkuma inni itti deemu tana barbaada inshaallah hangaan isa baasutti anis gartee abadan ol hin deebi'u dhugeen jiraadhu.